Akkam jirtu daawwattoonnii fi maatiin Gosaanaafoom namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo wayitaawaa fi sagantaa bashannanaa akka argattan mallattoo bilbilaa san akka tuttan gamanumaan isin affeeraa. Har'ammoo taateewwan torban kanaa kan isin biraan geenyu ta'a. Tokkoffaa Artiist Daani'eel Gammadaa reebni guddaan irraa gahee rakkoo hamaa keessa jiraachuutti himamaa jira. Lammaffaan Atileet Koomaandar Daraartuu Tulluu uummata Baalee hongeen miidhamaa jiraniif deeggarsa qarshii miliyoona 4 goote. Sadaffaa dargaggoon Jiree Laggasaa Obbo Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaaf kennaa laateera. Arfaffaan abbaan peestaalii booraan beekamu namni siyaasaa Obbo Iskindar Naggaa nuti faannoo Addis Ababeeti jechuun ifatti of saaxile. Shanaffaa mootummaan Itoophiyaa gareen faannoo garee seeraan alaati jedhee. Jaaffaa dhaloonni qubee ijoolleen wancii miidiyaa EBS irratti sirbuun isaanii ajandaa miidiyaa torbee kanaa ta'uun darbeera. Atileet Daraartuu Tulluu uummata keenya hongeen miidhamaa jiraniif deeggarsa qarshii miliyoona 4 taasiste. Daraartuun yookiin haadha milkii jedhamuun kan beekamtu nama jireenya qananii yookaan sadoon uummata keessaa baate ishee hin dagachiifnedha. Dareen tokkummaa uummata keenyaa guddisuuf akka dippiloomatii Oromootti yeroo garaagaraa wanta hojjetturraa ragaa ba'uufiin danda'ameera. Lammaffaa namni siyaasaa Obbo Iskindar Naggaa nuti faannoo Finfinneeti jechuun ibsa kenne. Namni kun armaan dura uummata Itoophiyaa dimokiraatessuuf qabsaa'aa jechaa turuun isaanii yaadatama. Tibbana naannoo Amaaraa deemuun eenyummaa fi ergama isaa duraan golgaa Itoophiyummaa jedhuun milkeessuuf ifaajaa ture ifatti of saaxileera. Kun osoo kanaan jiru alaabaa lumbuxii qabatee buufata booleetti uummatni adda waraanaatti dhumaa jira. Kan dhumaafii jiran immoo lumbuxii kanaaf jechuun poolisii federaalaa waliin yonnaa wal falmu mul'ateera. Daarektarri isaa Obbo Tamasgeen Xurunaa humni faannoo jedhu garee seeraan alaati jedhee onnee fi humna waa raawwachuu kan hin qabne propagaandaa feesbuukii fi yuutuubiin mishigii cabsnee diina burkiteessnee jechaa olola sobaa kan oofaa ture. Har'asas bahee sadarkaa tikaan yookiin gaardiin socho'uu kan gahan dustoonni humna kanaa sirrii miti jechuun bifa of eeggannoo kennuu fakkaatuun miidiyaaf ibsa laataniiru. Ijoolleen wancii miidiyaa EBS irratti sirba Artiist Caalaa Daggafaa sirbite miidiyaa hawaasaa irratti leellifamaa jiru. Qananiisaa Obsaa Rabbirraa fi Leellisaan ayyaana cuuphaa irratti qophii bashannanaa miidiyaan EBS qopheesse irratti wal harkaa fuudhuun maal taanaa jechuun sirbaniiru. Artiist Caalaanis akkuma viidiyoo sana argeen toora feesbuukii irratti akkas jechuun maxxanse. Sirba kiyya kana riippoortii gochuun yuutuubii irraa balleessaniiyyuu sammuu fi onnee dhaloota qubee keessaa ni jiraata. Sanaaf immoo taateen tibbanaa ragaadha jedhe. Namni aartii dargaggoo Jiree Laggasaa hayyoota siyaasaa Obbo Jawaar Mahammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaaf suuraa isaanii ofiisaaf kaasee bifa kennaan gumaacheefiira. Dhaloonni jabana keenyaa dandeettii hunda galeessa horachuun dorgomaa ta'uuf hojiin hojjetamu waan jajjabeeffamuu qabu jechuun namoonni miidiyaa tokko yaada isaanii ibsachaa jiru. Artiist Daani'eel Gammadaa yookiin karaa deemaa jechuun kan beekamu rakkoo hamaa keessa jiraachuun himamaa jira. Daani'eel dargaggoo sabboonummaa qabuu fi aartii uummata Oromoo gama aktiingii fi ogbarruutiin hojii baay'ee hojjechaa tureera. Sana qofa osoo hin taane yeroo garaagaraatti uummanni keenya yoo rakkatu nama dursee qaqqabuudha. Fakkeenyaaf uummata Walloo yeroo humni finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa qabeenya isaanii jalaa barbadeessanitti namni dursee qaqqabe isaadha. Yaa ta'u malee ji'oota muraasa dura humnoota tikaan butamee iddoon geeffame hin baramne ture. Tibbana garuu miidhama guddaan irra gahee hospitaala magaalaa Amboo jiraachuutti himamaa jira. Miidhamni isaa guddaa waan ta'eef doktoroonni gara hospitaala Xuqur Ambassaatti riifarii yaa barreessamuuf malee hanga ammaa achuma jiraachuutu himamaa jira. Nama namaaf rakkatu nama dhukkubbii namaaf dhukkubsatu kana Oromoon akka deeggaruu akka qabu namoonni toora miidiyaa hawaasaa irratti akkuma gaafatamaa jiru. Nutis Artiist Daani'eel Gammadaaf yaa qaqqabnu waan dandeenyu haa gargaarruun dhaamsa keenya. Torban dhufu torban gaarii isiniif yaa ta'u. Odeeffannoowwan haarawaa fi sagantaa bashannanaa adda addaa argachuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Horaa bulaa deebana.